Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaatti bobbee humna biraan bakka buusuudhaaf taasifamu balaan kan guutamedha jechuudhaan yaadda'uu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa ibsa baaseen Itoophiyaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN osoo ce'umsa kanaaf qophaa'aa jiranii naannichi haala hin baramnetti seenaati jira jedha. Dubbiin Itoophiyaadhaa kuni waraanni Masrii guyyaa kibxataa waggoota dheeraa booda meeshaalee waraanaa Somaaliyaatti erguun isaa erga gabaafamee booda dhagahame. Itoophiyaan ibsa keessatti qaamolee kaan kanneen gaanfa Afrikaa jeequudhaaf tarkaanfii fudhataa jiru jechuudhaan ibsite malee maqaa isaanii hin dhoofne. Haala kamiin akka ta'ellee wanti Itoophiyaan ibsite hin jirtu. Ta'ullee garuu mootummaan Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uudhaan naannicha jeequudhaaf sochiitti jira jechuudhaan himatteetii jirti. Biyyoota hidhattoota Al-Shabaab ofirraa qolachuudhaaf mootummaa Somaaliyaa tumsuuf waraana bobbaasan keessaa tokko tan taate Itoophiyaan yaaddoon keenya dhageettii hin arganne jechuudhaan ibsiteetii jirti. Itoophiyaa fi bulchiinsa Somaliland karra ulaa galaanaa argachuudhaaf waliigaltee walakkeessa waggaa baranaa seenan Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhabsiiseetii ture. Kana hordofuudhaan Somaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masriitii fi Eritiriyaa waliin irra deddeebiidhaan yeroo isheen mari'ataa turteetu argame. Aangoonni Somaaliyaa irra deddeebiidhaan akka ibsaa jiranitti Itoophiyaan yoo waliigaltee Somaliland waliin seente adda kutte malee humna nagaa kabachiisaa kan gamtaa Afrikaa bakka bu'uu keessa hin seentu jechuudhaan dubbatu. Itoophiyaan immoo Al-Shabaab yaaddoo Somaaliyaa qofa miti. Somaaliyaa ijaaruu keessattis aarsaa guddaa kanfaluu ishee ibsiteetii jirti. Dhimmi egeree nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobbaasuu waan mootummaan Somaaliyaa qofatti murteessu akka hin taanellee himaatii turte. Ergamni humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti sossooqan ATMIS muddee bara 2024 keessa akka xumuramullee beekama. Isa booda humna haaraatu bakka bu'am. Humna haaraa kana keessa Itoophiyaan seenuun mirkanaa miti. Dhimma hidha Abbayyaa wal qabatee Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne Masrii kanneen humna nagaa kabachiisaa ta'uudhaan bobba'uu malan akka ta'an gabaasonni ni mul'isu. Masrii fi Somaaliyaa waliigaltee waraanaa mallatteessuu isaanii erga dhihoo labsan booda torbaan kana guyyaa kibxataa xiyyaaronni waraanaa Masrii habbaan lama meeshaa waraanaa fe'an Maqdishoo qubataniitii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadhaa ibsa baaseen Itoophiyaan ibsaawwan diinummaa mul'isan akka callistu aarsaa raayyaa ittisaa Itoophiyaadhaa akka itti dhiiftu eegamaa jirti jechuun ibsite. Yeroo qaamonni kaan naannicha jeequudhaaf tarkaanfii fudhatanii Itoophiyaan calliftee hin ilaaltu jechuun ibsiteetii jirti. Mootummaan Itoophiyaadhaa haala gaanfa Afrikaatti adeemaa jiruu fi nageenya biyya ishee yaaddurra buusuu malu dammaqinaan hordofaa akka jirtullee ibsiteetii jirti. Somaaliyaan naannicha jeequudhaaf socho'aa jirti gaafii jedhuuf ammoo Itoophiyaan muddama Somaaliyaa waliin seente furuudhaaf jaarsummaa Turkiitti marsaa lamaaf marii teesseetii turte. Mariin marsaa lammataa waliigaltee malee xumuramullee wantoonni jijjiirama mul'isan akka mul'atanii jiranillee ibsameetii ture. Nagaan kun akka ija godhatu sossa'urraa mootummaan Somaaliyaa naannicha jeequmsatti galchuudhaaf qaamolee alaa waliin dhoksaadhaan wal ta'aatii jira jechuun mootummaan Itoophiyaa himateetii jira. Mootummaan Itoophiyaa qaamolee komii irraa qabu kana yeroo kaasu qaamolee alaa jedhe malee maqaa hin eerreem. Dhimma kana irratti gama Somaaliyaatti hamma ammaatti wanti dhagahame tokkolleen hin jiru. Xiinxaltoonni gaanfa Afrikaatii fi kanneen biroo akka yaada kaasaa jiranitti waraanni Masrii Somaaliyaatti yoo bobba'e atakaaroon biyyootaa ni cima. Al-Shabaabiif immoo akka malee gaariidha jechuudhaan namoonni tokko yaada kaasu. Kanneen ammajjii waggaa dhufuu eegalee humna nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobba'uu qopheessanii fi murteessan yaaddoo biyyoota naannichaatii fi kan waraana bobbaasan dhagahuu qabu jechuudhaan Itoophiyaan ibsiteetii jirti. Kanneen fedhii gabaa fi ergama hin taaneef muddama uumuuf yaalan itti gaafatamummaa fudhachuullee qabu jetti. Itoophiyaan gartuuwwan shororkeessitoota naannichaatii fi idil addunyaa irratti argame balaarra buusan hin obsitu jechuudhaan ibsa isaanii keessatti tuttuqanii ibsaniitii jirani. Mootummaan Itoophiyaa yaaddoo nageenyaa kana kanneen furuu barbaadan waliin irra deddeebinee ammallee mari'achuudhaaf fedhii qabaachuu irra deebiidhaan ibseetii jira. Masriin waggaa 40 keessatti yeroo duraatiif tibbanaa meeshaa waraanaa xiyyaarota lamaan feetee mootummaa Somaaliyaatiif kenniteetii jirti. Ji'a darbe biyyoonni lamaan waliigaltee deeggarsa waraanaa raawwachuu hordofee Masriin deeggarsa kana kan goote ta'uutu dubbatamaatii jira. Dabalataan Masriin Somaaliyaatti ergama ce'umsa Afrikaa jalatti loltoota bara dhufu Somaaliyaatti bobba'an keessaa qooda qabaachuu ishees gabaasaaleen garaagaraa addeessaatii jiru. Xiyyaaronni Masrii meeshaa waraanaa baatanii Somaaliyaa qubachuu booda Itoophiyaan mootummaan Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uun naannicha jeequudhaaf sochiitti jira jechuun
ibsa baafteetii jirti. Taatee akkasii kanas harka marattee teessee hin laaltu jechuudhaan ibsa ishee keessatti addeessiteetii jirti. Muddamni Itoophiyaatii fi Somaaliyaadhaa kun kan amma jiru caalaa hammaachuudha danda'a gaaffii jedhuuf ammoo xiinxalaa dhimmoota siyaasaa gaanfa Afrikaatii fi baha giddu galeessaa kan ta'an obbo Abdurrahman Sa'iid hidha laga Abbaayyaa irratti Itoophiyaa waliin dhibdee keessa kan jirtu Masriin naannichatti dhiyaachuun tasgabbii dhabuu uumuu danda'a jechuudhaan yaada kaasaniitii jiraniin Masriin rakkoo Itoophiyaa barbaaddi kallattiidhaan waraana isheerratti banurra mormitoota gargaaruudhaan akka carraatti itti fayyadamuu dandeessi jechuudhaan loltoonni Masrii Somaaliyaatti duuluun dhiibbaa qabaachuu danda'u ibsaniitii jiraniin. Gaanfa Afrikaa muddamni irraa fagaatee hin beeku kan jedhan obbo Abdurrahman Jibuutii keessa buufatni waraana biyyoota gurguddoo addunyaa 5 ta'anis akka jiran kaasuudhaan muddamni dabaluu akka danda'u dubbataniitii jiraniin gaanfi Afrikaatii fi galaanni diimaa iddoo biyyoonni itti wal morkatanidha. Biyyoonni naannichaas morkii isaanii gara bu'aatti jijjiiruu hin yaalaniin. Biyyoonni kunneenis morkii biyyoota guddatanii keessatti yoo hirmaatan gaanfi Afrikaa dirree waraanaa ta'uu danda'a. Kun immoo Itoophiyaa, Eritiriyaatii fi Somaaliyaa kan dabalatudha. Siyaasa gaanfa Afrikaa itti dhiyeenyaan kan hordofan Matt Bryden gaafii tahuu kan qabu Masriin waraana ishee maaliif gara Somaaliyaatti erguu barbaadde kan jedhu osoo hin taane Masriin amma waraana ishee maaliif gara Somaaliyaatti erguu barbaaddeedha kan jedhudha jedhaniin Alshabaab biyyoota ollaa Somaaliyaa ta'an Itoophiyaa, Keeniyaatii fi Jibuutii irratti haleellaa gaggeessaatii turte. Masrii irratti garuu xiyyeeffattee hin beektu kan jedhan Bryden Masriin fedhii addaa qabaachuu dandeessi jechuudhaan ibsaniitii jiraniin. Hariiroon Somaaliyaa, Itoophiyaatii fi Eritiriyaa gaarii ture dafee gara rakkootti ce'uunsaa tasgabbii naannichaaf gaarii akka hin taane dubbatanii. Manni murtii waliigala olaanaa federaalaa guyyaa har'aan kana oolmaa ooleen mirga wabii obbo Taayyee Danda'a dhiyeessanii turan irratti murtee dabarsuudhaaf beellama biraa qabateetii jira. Himataawwan sadii mana murtii olaanaa federaalaatti himatamanii kan turan qondaalli mootummaa duraanii obbo Taayyee Danda'a kun beellama dabre irratti himataawwan irratti dhiyaatan sadii keessaa lamaan bilisa akka jedhaman kan yaadamudha. Himata sadaffaan dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa qofaadhaan dhimmi isaanii beellamaan qabamee kan ture yommuu ta'u kanuma hordofuudhaan mirgi wabii isaanii akka eegamu mana murtii wayita dhiyaatanii turanitti gaafataniitii turaniin. Gaafii obbo Taayyee Danda'a gaafate kana ilaalchisuudhaan manni murtii olaanaa federaalaa kun guyyaa har'aan kana mirgi wabii isaanii kun eegameef yoo kan gadhiifaman ta'e yeroo manni murtii isaan barbaadutti argamuu dhiisuudha malu jechuudhaan mirga wabii isaanii kan isaan gaafatan kana kufaa taasisaniitii jiraniin. Mana hidhaa Qaallittii kan jiran obbo Taayyeenis himanni sadaffaan amma ittiin himatamaa jiran mirga wabii kan dhorku waan hin taaneef mirga wabii akka eegamuuf mana murtii waliigala federaalaatti ol iyyannoo gaafachuu haati warraa isaanii Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo himaniitii jiraniin. Hagayya 22 bara 2016 lakkoofsa Itoophiyaatti ganama ol iyyannoo mirga wabii kanaaf jechas obbo Taayyeen mana murtii waliigala federaalaatti dhiyaataniitii turaniin. Haa ta'u malee manni murtichaa hojii waan nutti baay'ateef jechuun dhimmicha ilaaluudhaaf gaafa hagayya 29 bara 2016tti beellama kan biraa qabachuudha himaniin. Deetaan ministeera nageenya duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'a muddee bara 2023 ture kan mootummaadha shiraan kuffisuudhaaf socho'an jechuudhaan shakkamuun to'annoo jala oolanii turaniin. Haa ta'u malee himanni isaan ittiin himataman sadii keessaa lamaan bilisa ta'an illee kan meeshaa waraanaa jedhu kanaan ammoo mirga wabii naaf ilaalaa jedhee yoo gaafatutti beellama itti aanu gaafa 29tti qabuufiitu himamam. Tibba namoota 6 kan buufata xiyyaara Booleetti imalli gara Maqalee sababa haala qilleensa badaan haqamuu hordofee xiyyaara keessaa hin buunu jechuudhaan jeequmsa kaasan keessaa tokko yakka cimaadhaan himatamee nama ture akka ta'e poolisiin beeksiseetii ture. Komishiniin poolisii federaalaa ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti baaseen shakkamaan Iliyaas Dirribaa Badhaanee jedhamu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1989 hanga ilaa bara 1999tti akka cimaa adda addaa raawwateen yeroo sadii murteen du'aa erga irratti murtaa'ee boodam oliyyannoo gaafatee murteen isaa hidhaa umrii guututti fooyyeffamee fi akka ture ibseetii jira. Shakkamaan kunis yakka meeshaa namaa butuu 6, yakka hannaa 3, yakka nama ajjeesuu 3, saamicha lafaa fi mana hidhaatii miliquu fa'iin walumaa galatti yakkoota 28tiin amma dura himatameetii ture. Yeroo adda addaa murteen du'aa irratti dabrullee ol iyyachuusaa hordofee murteen sun umrii guututti achis hidhaa waggaa 25tti fooyyeefiitii ture. Shakkamaan kun waggaa 17f hidhaa erga ture booda dhiifamaan gadhiifamus
poolisiin ibseetii ture. Guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 dura ammoo dirree xayyaaraa Itoophiyaa idil addunyaa booleetti xayyaaraa gara Miqalee deemuu gubbaatti waca kaasuudhaan isaa fi gareen isaa wajjin turan kanneen akka Joon Daani'el faa waliin namni ture kun jeequmsa kaase sababa jedhuun hidhamanii mana hidhaatii jiranii. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaan kana Oromoonni baay'een namichi kun waan Eliyaas Dirribaa Badhaanee waan maqaan isaa Badhaanee ta'eef waan Oromoo ta'eef yakka guddaa 28 gahu kan guutuu irratti malee namni uggalaan ija keessa ijoollee yookaan daa'ima fakkaatu kun akkamitti yakka hagana gahu yakka 28 guutuudhaan kana gubbaadha yeroo sadiitu itti murtoottee ammallee umriin isaa ijoolluma fakkaatti yaada jiru kaasaatiin jiranii. haa ta'u garuu gurbaan kana dura mana hidhaa kan seene maqaa biraa tokkoon Eliyaas Dirribaa Badhaanee jedhamaan tana. Kana dura ammoo maqaa lama garaagaraatiin mana hidhaa seenee ture. Maqaan ammaan tana Eliyaas Dirribaa Badhaanee jedhu illee kan Oromoo akka hin ta'in takkaa'u maquma inni moggaafatee jiru akka ta'e adda baafachuu danda'u qabdan. Eenyutu Oromoodhaaf hin jedhee jira. Mee walumaa galatti gabaasa kana guutuu isin agarsiifnu OBNtu gallakkise. Namoota shororkeessummaa fi seera siviil aviyeeshinii cabsuudhaan to'annoo jala oolan keessaa shakkamaan maqaan isaa Eliyaas Dirribaa jedhamu kanaan dura magaalaa Finfinneetti maqaa Daawit Dirribaa Badhaanee jedhamuun yeroo 3 murtiin du'aa itti murtaa'uudhaan poolisiin federaalaa beekseetiin jira. Itoophiyaa simoo ashabbaaruma guddaatu koremee xayyaara hiikoo. لا إله إلا الله إذا أشبار طيارة دكمان كذا قال يا أخي جالس نيبر ورد الريت طيارة حكومة قبضني يوري ورد الريت طيارة نموت خنين قبن حكومة قبني هي ما تنبو وما أرجن إذا شكما بيجوه شكما يرو سدي مرتين دعاء إرتي مرتين طيارة خوري أشوف بو جولي وجرب شاغو ده إيجا طيارة كذا قال كي أولي بو بو أشباري أجائبات بوغن هيغا بو مني مرتي ولانا فدرالا تدك لما فا مدة دمي شمبرا كودا سغل تمي سغل أكلا كوسا إتوبياتي ساميچا حنا من جبسود في سامو في يكوتا بروتين هدا عمري غوتوتين أكا أدبمو مرتي سيتوريجا عمري غوتو داكو بقبات شكمان إلياس دربا كوني مقا جمال نورو تي في Daawud Dirribaa jedhamu fayyadamuudhaan Jamaal Nuuruu TV Daawud Dirribaa jedhamu fayyadamuudhaan yakka saamichaa meeshaa waraanaa 11 yakka saamichaa 6 yakka hannaa 3 yakka ajjeechaa 3 yakka mana cabsuu 2 yakka sobaa 1 himatamee akka turelleetu seenaa isaa keessaa poolisiin qoratee baasam. Ta'us himannaa tokkoon poolisii jalaa miliqee galmee qorannoo poolisii irraa kan buutame yoo ta'u waliigalaan galmee akka seera cabsuu 28 kan qabu yommuu ta'u kana keessaa manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ammajjii 24 ooleen galmee 6 yeroo 3 himatamuun yeroo 3 du'a itti murteessee ture yakka 28 sanii yeroo 3 du'a itti murteessee jechuudha. Himatamaan kunis yeroo adda addaa ol iyyannoo gaafateen adabbiin du'aatii fi hidhaa gara waggaa 25 gadi xiqqaachuun waggaa 17f mana sirreessaa akka ture poolisiin beekseetiin jira. Nama yeroo 3 guutuu nama yakka 28 himatamee yakka isaa irratti qulqulleessanii murtii fi kanaan yeroo hedduu mana murtii deddeebi'ee itti murteessan mana hidhaatii baasan. Waggaa 17 qofa hidhamee. Nama santu xayyaara koree xayyaara jisuudhaaf abshaa godhaa ture jechuudha guyyaa san. Joon Daani'el faa waliin. Aboo Jamaal Nuuruu maqaa Jamaal Nuuruu jedhamu maqaa jedhamu baafate jeesime. Aboo Daawud Dirribaa maqaa Jamaal Nuuruu jedhamu baafate jaa argam tokkotti. Aboo Tigree maqaa Oromoo Maarree Badhaanee baafate jafeexaa ture kana dura tanaaf karaa salphaan laaffisanii fi akkasii baasaa turan malee abaddan hiigaa abaddan kan agartee bookun qabiyya gube innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun haadha kulkuluubu hiigaa kana jechuu ka isaan gartee ka xayyaara gara galchee oole barboo dubbii jabdu bar yoolee teenya dubbiin dubbii jabdu bar Joon Daani'el faan kana jala bu'an jechuu galmee Joon Daani'el jala jira inumaa kana inumaa Joon Daani'el galmee isaa jala galchuu qabaniiru hiigaa kun kakkanaa kana nama yeroo 3 guutuu murtiin du'aa itti murtoottee mana hidhaatii bahe laalaa gaabu kana jechuu ka xayyaara gara galchee edaan ka jireenya jibbe boo buleesoo ka xayyaara gara galchee oole kana boo edaan ajab shakkamaa addaati barboo kun
warri kun Oromoodha maqaa Oromoo qaba Oromoo waan ta'eef yakka 28 himataman malee silaa Oromoo ta'uu baate waa yakka kana hunda irratti hin fe'anii akkanumatti maqa balleessidha maal jettanii akka waan Oromoo ta'e tokkotti ooftan Oromoo ta'uu isaatu hin beeytine abbaa fedhallee osoo ta'e osoo Oromoo miti abbaa fedhallee ta'e namni yakka dila kana qabu balleessaa dila kanaan himatamee wanni kun murtii argatee waggaa 17 guutuu mana hidhaa ture jechi gabbee irratti deebi'anii itti muranii achi keessa tursiisuu qaban malee kana wanni isin Oromoodha maal reettanii namni tokko wacuu fi barbaadan takkittiin hin jirtu isin jaa kanuma nagaan nuuf tura.